كاتب يرونغوي سبوت أبدي مالك يا وان كاتب يرونغوي سبوت ونين إرجعني في مالك أبجنين بينه مالك أبجنين بينه خامرة دوري أما وان نمد تسيني وان إرجعني في نكنا مالك ولا قلت كاتب يرونغوي بلا مالك ولا قلت مالك أنت خنانجي خلاص نكنا كمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو في خبجمتو تخيّق قالي دي بيد في دنجرة أرى الدنيا مالين دي بتيجون كيسنا من وقاد بتشوف عبدي بهجرة عبدي بهجرة أكملت بيجون كيسنا ولا مو وقاد بتشوف خلي فيديو سني مرة لأدنهم قدرت جبنسا في الديزاني لأدني أسيولي لأدني يونا كسينغولي يونا كان سينغولي يوجدته نملكون namni humaan beeyne hoolaanuu ifirraasi eegaa jechuudha. Isaanii dhaadachuu dhiiseetiin ka'anii duniyaan tamaa akkuma isin beeytan sani kalee isaanii viidiyoo marree kalee guyyaa guutuu jala dalagaa malee bakka isaan jiranis argee har'a akkasiin mana galee jechuudha. Ani ijoollee biraan taa'u jira. Akkasitti abdii fi mucaa tokko itti ergee mucaan sanis qama isaaniiti. Deemiiti maallaqa wanni isaan barbaadan maallaqa yoo taate maallaqa hanqafeetan isiniif ergina. Akkaawuntii ergadhaa jiini akkaawuntii kan erganne. Sarraafaan halkan baankiin cufaadha. Akkasitti isaan gammadanii maallaqa nuu kan janii gisee isaan akkasitti gammadan nama natti ergaddaa jeen baankiin cufaadha. Nama natti ergaddaa namaan isinii kan nu maallaqan quma feetan abduu bichaa gadhiisaa jeeni. Maallaqa naa kan jee ka gowwichi koo muqaffilli gowwaan gowwuma ilkee qoflaati qaayinneetuma namarraa dalaynaa nuti. Tamam maallayni jechuun wayii safaaxaa tana dhufamoo wayii fooyyee dhufa maallayni kanatti fuudhanii namaa kan dhiiraatumamus aadiumaa rakkoon qabu hanqas silaawu hanqa inni isin tume san caalaa hin tumne maata akka rakkoon qabu uleen dhiiraaf tolfamte micciirtuu hanqas tume jee akkaanan boo'ee maallaqa hanqa kanaan si kaajee maallaqa harka si fidu amma maallaqa narraan agartu akka keetitti si daran mujrima tamam. Abdul Qawwis sidis Abdul Qawwis fu maallaqan buusan tamam akka khawleen intubne way waajisani maallaqa nama gaafataniin beeka saniifu an sidarani shaatara bibi khiyya waan singalni jira akkasatti hordoftoota fi kabajamtoota khiyya maallaqa uma feetee siifin ergaati maallaqa talabadhuuti mucaa gadhiisi jiinin jeeni jara akkasatti ergee mucaan gisee akkasii dhufan ka qacam godhani nuti maallaqa siyaamne bikka isa jirtu nu garsiistu malee janii qaxxitaa oofaatti geesse akkasitti caalaan isaan jansan qabamee laakiin wanniin aara qabu warra wanniin akka joollatti aaree ifittis aara qabu micciirnaa qabamuu dhabu. Micciir akkasitti azabee deemee urjii fi gunoo viidiyoo takkamma gisee ilaalu turii naafisaa gadhiise urjii fi isaan hidhaa baasee jira. Wanniin takkattiin fitti aara qabu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya takka urjii fi turii naan hidhaa baasaniittiin aara qaba. Maallayni dalaguu maallayni za'aa amma jirtu sana keessa waa hunda sii dalagu kadu'eewu akka kaasu maallayni arkeetiin jira dhugaa dubbachuudhaaf gaa namni du'een ka'u yaani innaa warraan isiniin jee maallaqaan dheengadda daaba kiyya gurguratanii maallaqaan banii arrallee deebi'ee maallaqumaan jara san baase hidhaa gaanii beeytanii hidhaa jechuun namni fooyyatti ol seene yoo haatummaan nama geesse nama baase malee nama baasen jechuudha. Jarrummaan walla itti geessanu ani jarrummaan itti geessanu isaanii hojii dalagamoo ani anuma dhibtee wechuu irra isaan maallaqan kana hojjetanii anis karaa mana seeraa sanitti if duuba deebi'eetiin jechuu aniintu maali seerri kun seera kanaa jiraayii jee if duuba deebi'ee if gaafadhaa silaa hunda akkasitti takka takkaan gaafachaa viidiyoo isinii mara bikki keessa jirtuun biyya namaa keessaafu biyya arabaa biyya afaan keenya dubbattu waan hin ta'iniif hordoftootaa fi kabajamtoota keenya kaameraa ol qabuuf nuti nutti ulfaata. Kaameraa shaararra waraabuu wanni dhoorkaa wanni immaas itti qabamtee harka mootummaa seentu tokkoffaa irratti biyya tana giseen siin jogaa biyya namaa maqaan dhooni. Biyyaan an keessaa viidiyoo isinii maru quba qabdan hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya biyya tanatti kaameraa ol qabuun yoo ati kaameraa ol qabde akka waan dhalaa ta'an isaanii tana waraabdee addunyaarra oolchituu isaanii sindhiisan rasaa isaanuu sindhiisanii saniif waan takka takkaas qaanfanna malee silaa haqiqaa fi daliila waa hundaa hojii viidiyoo isiniif marra ture. Zaa isaan mana hidhaa geessinus mana hidhaa keessattis waa hunda isiniif hin sawwara ture. Laakiin biitti tungaa biyya teenyaa misala Oromiyaa teenya balloo san taate akka hundatti viidiyoo isiniif waraabna. Biyya Arabaa keessatti innaa dhiirarratti yoo kaameraa qabdee maali hiccitii maal baasuu deemtaa jaanii qabanii
siidha waan ta'eef sanii waan takka takkaas qaanfannee jira warreen biyya arabaa dhuftan keessaafu biyya Yemen ni beektan jeetii yaada haala hundaa'u takkanaatii hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya akkasii caalaan qabamee jira micciirii fi urjii fi dhaabsa qaba isinarra hiinee ati silaa isaan wanni dhaabaasteef isaaniin tumsiisaami odoo isaan tumsiisin si dura baaseetiin jira gaanis ani biniyaan shaaxirri tamam si dura baaseetiin jira silaa ati isaaniin tumsiisaa urjii fi turiinaan haatumanii isaan harraa hafalatanii dheeyxee baaste sammuun xiyyateetirra dalaguu akkasitti argaa micciirama xiyyateetirra dalaguu akkasiin argi mee akkam jettee dubbatta gaa doolaaraa dhabde doolaaraa dhabde jea micciir doolaaraa dhabde hayyee abdii hanqas laqaarraa baatee tumtu seer kaabee shuqula kiyya keessaa bee yoo nagee barbaadde tamam yoo nagee ani magaalaa tana keessa kaniin jiraadhe hattummaati yaatadhe hannati dalagadhe shuqula kiyya keessaa bee ani na haatu sin dandeessu humaati sin godhuu hin dandeessu nama amma dura haatoo turte san garteemi nama amma dura haatoo turte san hata tamam tanaan jaalalaan nama seenne isin akkana itti duniyaan ni maraatti tanaatanii ilmoo jalaa fuunetan ilmoo tiyyatan harkaan fuutan alhamdulillah fayyaan qabaa biraan jira zaa 24 ija banadheetiin akkanatti eeggadha ija banadheetiin eeggadha ani nama jurjurree yookaan jaamaama ijatti qaranii waa fuudhan sanii miti isinirraan shaaxiraa waan isin abata barree eeggaddaa yaaddaniin anarra yaadda namni kun maal narra dalaguu deema ifirraa nama ichi arku tokko jechuudha akkasittiin qashtii kiyyaa ani duniyaan shaaxirri akkasa si harkaa baase maallaqaan odoo maallaqa sanis riyaala kudhannarra harkanii uleen dhiiraaf tolfamte hanqasumameef lubbuun keessaan baatu guyyaa lama qoonqoon ati guyyaa lama sadii akkasitti agabuu olchite san garteemi guyyaa lamattiin qoonqoo irraa baasee tamaam akka inni sirraa dalagu anaa godha akka inni sirraa dalagu anaa godha wanni dhiyootan hunda usee hin diddiru isinitti hin dubbaddu dubbiin dhalaarraa haati hin qabbanoytu tamaam dubbiin oogisu jeetiin isin raawus eega kanafat anaa nyaachisee isinii gabbaasaa'u isin qoonqoon laaffifnee silaayi firaan dhorkuu hin dandeenyu harakaatu goonettanii miti ani duniyaan nin jira buleessa kiyya ani nin jira kabeelee innaawaa isa dhiisi kabeelee beela baasuudhaaf ani duniyaan nin jira boru ganama qoonqooti guyyaa lameen akkasitti qoonqoon azabdiyaanti godhisan boru ganama irra baasee akka funyaan kee dhiiga sirraa naqu si godhuuta yoon funyaan kee kana ani sumasitti ergee sirraan neessisin dubbiin dhalaarraa haati silaawu hin qabbanoytu tamaam isin ergu jiraami isin ajoojjooti urjiiti wajjiyaatanii haasilaayi waan dhalaan taate namni nadhoo jideemu nadhoo sanuun ga'u jedha namni dhalaan ajajjuu dhalaa sanuun ga'u tamaam namni dhalaan ajajjuu nama jechuu irraa isin deebu laakiin nuti nama sammuudhaan isinirra lafaas bulee nama sammuu isinirra qabu nama sammuun teenya teessanirra waayattu nama isin dara waa baratee nama isin dara waa beekuu nama isin dara waachi arkuusi nama gizee waa gooneettan tamaam nama kana nama akka bu'aa goonaa jaatichi yaada nuti namni keessaafuu ani akka mataa kiyyaatti waa'ee namaa nan galchu akka mataa kiyyaatti nama yoon nama godhe malee namaan na godhe jee xiqqishoo takka laakiin shaaxirri fedheewu ni godhama waan isin na godhu deemtan tan if duraan ichi argeen yaa urjii arralee hidhaa baatee afaan dhaadattuun akkana telefoona keessaa lallabta afaan itti dubbattu numa qabdaa tiyyaa muqurtii duutu siifi turiinaanis muta if jalaa bade bichee koolii afaan itti dubbattan numa qabdanii uleen deengaddaa isin hin geenye isin fanga addunyaa tanarratti ulee barbaree isin ulee kaan isin godhe wanni takka isin irraa namne arralee afaanumaan qabettee dubbattaa afaanumaan qabettee dubbattaame mee afaan qabiin dubbattan arra hidhaa baanee boru namaa zunumatti afaan bannettaniiti tatteessanii urjiin takka dhiiraati urjii silaa bikka dhalaa godhu abdi faarra ni jirti ija micciirwaa akka abdulqaadir eegee micciiree gadhiise micciirama tamaam waa'ee duniyaa irraa gabbii shuqula kiyya irraa gabbii ilmaan sirraa guddifadhu tana booda baleessa kiyya ilmaan sirraa guddifadhu nageenaa kanne nageen fadhaa nageenaa kanne yoo nageen fadhu dalagumaan isii goradhaa keetu taate akkuma isin beektan sanitti nama xiqqisho tokko isin jalaa qishchuu kabajaan nama sodaadha malee sodaa takka isiniif hin qabuun yoo isinirraa qaanfachuu wallaalta anallee isinirraa qaanfadhu tana booda mootummaa isin maallaqa kafaltanii fi kana dalaytan kana gartami maallaqa kafalee isinirra dalaguu ta'a. Laakiin ableen abbaa awwaaleef dirtii jechuu bichaan raafanii haanni furgaasni abbuma waan
مقماقسة أرومو مقماقته نبيتن بربرين أبو مدابي قبتيجن odoo duniyaa waa goonettanii ifuma wala garagaltanii waliin nyaatina awwaan takka nan gootan arra akram sallaakiin isaan harkaa bu'uudhaaf hedduu na qoccee ni beeka gaafa mana kiyya deebi'e waan isa mutataa beekami saniif akkasitti baaragee irran kaanne baaragee akkasitti geebi akram sirraa hin dalaguuta inshaallah guyyaa tokko deemaa rabbii walma nu fida gaafa saniin anaa kaarabaa hudduusi kaayesi qoraasa anaa qoraasuma sirraa wanti godha arka khiyyanuma seenta yoon badii malee isinit deeme uma feetan na godha isinii badii malee waan hin taane na deemu jira qoraasuma isin waan qoraasu taaya akramanis hanqati kana daleete kana gardeemi anaa sirraa dalaga ana duniyaa sirraa dalaga takkanaati hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya isinitti illee dheeressuun fedhu warraan tanaa dhugaa dubbachuudhaaf walboo takkanaatiin isiniin jaa inshallah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh